مين ما تكون سجافر إبسات الدنيا درك من والبرد إبسات ما أكمل ترى دو إبسات كم الدقيس نقام سيدين كلام إبسات الدنيا دو ما تقدر كرنو باس ما لو جنجرانا جريني ما كنتو جنجرانا مين ما أكمل ترى كم والله مسكين جولين كينيا وري وجين توري تكاي إبسات بوكانا وابو كايتون نجيسون إبسات يسولي سومتي artistooti tu itti dhabne bal eegale jireenya ayyaanaa hin dhabne jireenya ayyaanaa jechuun jireenya ayyaanaan fuudhaniituma bakka tigireen keessa wallaalle aga arraatti argannee na awwaallan eebbisaallee haadhatti kennannee nanaatti fudhatanii galanii awwaallatanii beetu asan kame dhageesse biqilaa biraa jennaan biqilaan fiigaa dhufe biqilaa guyyataa jedhanii gurbaa booranaa mana tokko keessa galan danda'anii qacanee madaanaa dhabetti hin galaa inni achuma kunoo shiroo meedaatti gala guyyaa gar wal bira oolla guyyaa gargaraatti yaa kaleessa na bira ooleeti doolaara 100 qaba inni eebisaan khayr gameef ni sharafannaa jedhee na bira dhufe sharafannaa jedhee ijoollee abbaa ergeef hin beeku ijoollee tokkotti ergiteef ijoollee mantiinaa ijoollee naannoo jimmaa tokkotti iyyuu ni ergiteef gaa yeroo nuti muddamne akkasii uffata nutti bitti waan akkanaatti ijoolleen ergiteef nan doolaara 100 qabaa doolaara 100 qabdaa amma in sharafannaa doolaari gaafa sana birii 700 sharafa doolaari 100 birii 700 jechuun baatii 3 faan uga walumattu watiin keenya birii 5 ennaani lakkii anamma birii 100 muna tokko sooressa sagaran qabne dha qarsi dibba qabde rigaa muradheetiin karaana deema rigaa abbaa birii dhibbaati hin dhabu amma gaa jireenya gamtaa jiraatti ijoolleen keenya kun baandiin gadaatis ijoolleen baandii bilisummaatis jireenya tokko sheer wal gootee jiraatti wal tokko deeggar inni akka qabu isa akka hin qabne kana utuba wal utubdi yoo amma fakkeenyaaf ijoollee baandii gadaa keessaa namni tokko ka'ee sargi jedhaniiti pirogiraamii wayii sargii wayii birii 300 birii 200 fayyii sargii namaa dhaqanii qopheessu miti amma eenyutu irra miidhamaadhaa jedhanii walii yaadu maaliif jennaan abbaan qabnu kaa yatiima abbaan qabnu hundinuu yuura saasaan nu barbaada mallas zeenaawii bagitaar saayoon beeksisaa tuni iyyatti yaallu yeroo inni nuun jedhu kana keessaa beekan sa'aatii kana keessaa namni wal utubaa amma kanaaf doolaara 100 qabaa jedhee eebbisaan fudhatee dhufeeti mana ijoollee keenya tokko as kaajanii madaanaaramii ijoolleen jimmaa tokko jiru isaan jara bira oollaa akkasii namatti ni miniiti ijoolleen sirkaafitti bakka amma birii 100 jira birii 100 kun guyyaa 3-4 nugaa kana finnee kaaneeti sharafannaan jedhu bakka achumaan galgala sana booromtumuu sana galee mucaa tokko keessummaa biqilaa guyyataa asii gurbaa tokko ajjeesan keessummaa kana mallee maqaan isaan baramu biqilaa jedhamee ajjeesan biqilaan hin duune biqilaa guyyataatii fi eebbisaa addunyaa biqilaan guyyataa booranaami eebbisaa addunyaa damidooloomi takka addan ba'an mana tokko isa waliin mana tokko keessa galan akka kanatti wal hin ani maama sheekaa mana tokko keessa galla kiraa waliin kafaltan isin kun abbuma argate kaffala isa keenya rakkoon qabnu kiraa waliin kaffaltanii waan kanaan jiru ijoolleen keenya isii waa argatte dhufteetuma sirraa kaffalti kun isii waan dhufteetuma sirraa waan tokkooti jireenya walutu buuti waan tokko ceesisuudhaaf imaalinni qabsoo yeroo sana keessa ture hawwisoodhaan macaaftuu lama intini jalatti hundi keenya immoo macaaftuu lama jalatti gurmuufnee jirra macaaftuu lama jalatti obbo Alamuu Qixxeessaa yeroo sana pirezidaantiidha pirezidaantii Alamuu Qixxeessaa jalatti immoo namoonni gurguddaan namoota akka Shamsadiin Abduu namoota baay'ee jiranii achi jalatti obbo Baqqalaa fa'aa achi jalatti utubamneeti achi jalatti deeggaramnee achi jala jirra hawwisoo adda baandii macaaftuu lamaan bara isa kana baandii gadaan nuuf hojjeta amma immoo baandiin bilisummaa kottaa garuu wal afeera namni kun wal keessa baandii bilisummaati keenya anaa ilfinesh kannooti zarii wadaajuuti maamul sheekaati bohaarsi toobsaati shoolee tafarraati daanyeedhaa sittiin abbaa duulaati maamma kadirii daagin mokonnanii eebbisaa addunyaati baandii bilisummaati Naanni bilisummaati. Eebbisaan kun waa tokko hin qabu gaa. Utuu akka silaa madirakii beeksisuutiin duuti ana. Si hawwaduroo dhaabbatee yeroo hunda
wallisaa yuunivarsiitii haa ta'u eebba maalii haa ta'u dhimma oromootii wal qabatee haa ta'u maalii haa ta'u ijoollummaa wajjiniin ibidda nutti jira ibidda nutti jiru kana wajjiniin waa tokko haajaan tokko hin jiru inni kun inni ajjeefame ittuma fufaa waa tokko haajaan hin jiru namni namarraa dubbatullee hin jiru ta'ee du'ee bakka dhageessa awwaala hangaru akka ammaa kana namni bakka itti kennee naasuu jechuun sooshaal miidiyaan hin jiru quban qabu kana eebbisaanii itti man duraan dhibba qabatee sun wanta man sharafan borii sharafan yeroo borii yookaan ibsaan iddoo kana sharafan ana dhibba qabaami baafanne qarshii qurnan keenyaan ollee bar qurnan keenyaan waan godhanne ollee bar amma kana namni dhageenye namni yoo dhagaye amma sharafatee kunis irraa fudhata walirkaa fudhatama kun aadaadhuma wajjin turre keessaa hii tokko achumaanii dhaqee barumtumuu ajjeesan jedhee eebbisaa biqilaan fiigaa dhufe achumaaniin barbaacha karaa as koo deebi'ee jechuudha Mama Sheekaatii wajjiniin immoo Mama Sheekaa yoo yaadataa jiraate yoo irraanfatee hin beekan garuu akka jazboomuu wayitii jira mama gaafa sana jechuun iddoo rifateef wajjin barbaacha dhaynee akka sanatti gaa nutti dhukaasanillee reefi isaa qabatanii isaa bakka asuma dhaadhu jireenya abdii qophee yoo akkama gochiisu jiraamni abdii qophee hangi kun egaa abdii qophee wajjumaan jiraannudha haga amma himaa turte hangi kun abdii qophee akka wantaatti wajjiniin jiraata akka gaaddisaatti wajjiniin jiraata abbaa waladaati suuqiidha sammuunsaa dukkaana baandii tam keessatti inni baandii beeka oromoo malee abdiin baandii beeka abbaa keessatti gaafa mee jireenya akkam ture qophiin nama akkam ture abdii qophee waan irra ciisuu hin qabu waan nyaatuu hin qabu waan uffatuu hin qabu akka jedhe gabaabaatti sitti mu doktortichi tokko Ismaa'il Mamal jedhanii ministeera aadaa fi turizimii keessatti qaadhimame abdii qophee ministeera aadaa fi turizimii keessatti qaadhimame xalayaan wahii barreeffamteef xalayaa barreeffamnaanii xalayaa barreeffamteef kana ilaalee qananii cuubbuu jedhamu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waaraa ulfinaan galmaa'ee seenaa fudhatee tura. Raayyaa itti deemee achumaanii abbaa ta'e walli sirriitti fakkaata wallee kana uffadhee bobba'ee galuu taayitaatii yootaan kajeelu qananii quufa qochumaa hidhamaa du'aa saamamaa aanaan jibbamaa sammuun qomamaa muramuu mormaa yoomiin ayyamaa biyyaaf dhimma sabaaf hin falmaa. Egaa Adamaaruun bugaadhaa akkatti jira qabeeta gaafa sana walumaan jiraannaa abdii qophee. Usumayyoo si keessa jira gaafa. Usumayyoo. Hawwisoo bilisummaa. Hawwisoo ta'e san keessa. Suutee baarentoo. Usumayyoo hanga mootii. Usumayyoo wajjumaan jiraannaa. Baantuma san keessa. Wallee inni baase sana hunda yeedaloo wal gargaareetu baafna. Bokkuma takkatti. Eebbisaa jalaa kan qabe ana. Waan inni oginni geerarsa godhu sana kan jalaa qabu ana. Eebbisaa jala. Walumaan hojjeta waan. Waliin hojjeta. Namuu wal gargaareetu moo waliin tumseetu hojjeta. Waan si dhibu mucayyoon eebbisaa jalaa dubartii taatee jalaa walirkaa diyaaloogii walirkaa fuudhanii hojjetan suni afaan Oromoo yoo gurra kee murra jedhan hin beektu. Isiin guraagee. Teessii jalaa qabu. Jalaa qabu qofaa miti. Wallee adda addaati jira kan isiin kan dubartii taatee hojjettee dubartii bakka buutee kan dandeettii addaa qabdu. Akkamiin leenjifte? Mucayyoon sun taayilentii qabaachuu qofatu hin ta'in jibbaa uummata keenyaaf hin qabne. Namni akkanaa jira baay'een. Jibbaa waan jedhamu rabbiin qalbii jaalachuu malee jibbaa waan afaan Oromoo ni bartii sana booda bara afaan Oromoo ni barsiifannaa irratti walii gallee iyyuu. Mucayyoo sana iddee bakka eebbisaan dandee hawwisoo wii keessaa fidee dhufe. Mucayyoon kun dandeettii addaa qabdi namni akka kanatti moonaa hojjetu isii malee hin jiru jedhee afaan Oromoo dhaasisii rakkifne wanni itti jaallachuu ittiin beektu. Sabni biraa kun dhaan danda'u dhaa miidhagina jechuu hin danda'u isiin immediately achumaan qophii godhu kan afaan hin beekne wajjin wallifte. Gaariidha mee asirratti seenaaleen ati keessa dabartan kun seenaa guddaadha. Kitaabaan barreessee nuuf wanni addi jira. Mee akka kitaabaatti. Wanni addi. Abdii qophee waan nama gaddisiisu keessaa yeroo namni isa quban qabne rabbiin malee namni isa quban qabne kophaatti argatanii Tigireen asii buutee Shawaaroobiit geessitee Shawaaroobiit nama jaarsa waggaa 78 mataa gaggaragalchitee tumtee inni duubaanaan
hindiyyaati manaasaa dhayitee shawaroo bitee fe'attee dhufee mana gahee nama isaa akkamsiisu sin arganne duniyaan qabnu waan ittiin akkamsiifannuu qabnu du'ee nu nama 5 taanedha inni awwaallanne. Awwaalchisa eessatti awwaalla? Kunoo qabrii jara kunoo warjii kanatti awwaalle Islam makabri jedhanii irraawlee ce'uu barandaa kan irraawlee ce'uu barandaa nama 5 taanedha inni awwaallanne maal jetta? Abdii qophee guddaa. Nama abdii qophee fakkaatu. Eenyutti dhiyaatee awwaala sila? Abdii qophee roorrifamee waan nama keessaan baane amma namni barreessitoota adda addaatiin bakka kennee sabba sooshaal miidiyaa waan adda addaatiin bakka kennaa miti abdii qophee jechuun sammuun isaa dukkaana waanumati ati gaafattee asii kenna daqiiqaa takka keessa wanni ati walliftu adamaaruun wallise tokko jedhee anaannatee sabaaf laalatee abdii qophee cufti kan abdii qophee si galee babal'isee seenaa kan namni dhugaadhaa kamii san barreessa. Abdii qopheetii abdii qophee. Ayidiyaa kan nitaniif inni sirba. Ayidiyaa kenninaan lahza sirba Usmaayyoo guutuu abdii barreessa. Kan nama meeqaa kan Qaasim Barroo isa barreessa. Gaaranaan hin seeqaa galjalaan na gubaa. Amma sheekaatii alollateeti galagalaasaa. Ofumaaf ofii mala illimamee mooraan seenuu diinaan seenuu boolla mooraa sibiilaatiin naachuu qajeellaa jedhee abdii qophee barreessa. waan ani isaa jiraatu tokko innaan is jiraatu qabee jedhee maalitti goota jireenya atuu isaafuu jiraatta wanni itti jiraattuuf sunuu ennuu si jalaa dhabame akkam taata sababa kana rakkoon sana fakkaatu karaa kallattii adda addaatiin ni ta'uu danda'e sana booda qaamni mootummaa ibiddarrana qabe sana boodas narraan caamne nan gale se'e malee biyyeer kan galeessi xiqqoo obbo Lammaanii fi obbo Warqineen faana kanarra qaban malee sila akka jiraatiin hedduu. Ijoollummaa kee gaafa mana baatan haga irratti ejjennoon ta'e nama hedduu ejjennoo adda addaa argaa jira wanni fudhatame ka'umsi kee uummata arrallee sanuma otoo ejjennoo kan jijjiirin raayyaan jaalatamummaan isaa itti fufu. Anatu iyyuu maal iccitii immoo ani namni naa jaallatu naa jibbu jedheeti miti wannan dhugaa filadhuuf ammas ta'u ani dhugaa malee hin barbaadu haqa malee hin barbaadu haqa bira malee hin dhaabbadhu wanni tokko dharas hin ta'uun itti laaqamuu agarran achumaan na dhabdaa achii bakka sana hin dhaabbadhu nan fakkaattu waan ta'eef. Qilleensi si ol asii bajela akkii abadan maaliif jennaani ilaa yoo maaluu naa kenne namni fooqii 50 yoo kenne siree tokko ittiin rambuudha maaliif hin jijjiiranii yoo ardii guutuu naa kenne mitirii lafarratti awwaalama maaliif hin jijjiiranii yoo birrii hamma barbaadde sii kennani nyaata ilmoo nama tokkichi nyaata maaltu hojjisi cinkere maaltu hojjisi anoo amma nama tokko wanuma jiraatta kana keessatti abdii murattee beekta gaafa abdii murattee jira takka muradhee tokko hunda na rakkisa muradhu dhiirri kun rakkoo irra fideetti yeroo diifatte jira beekamtii qabaachuu koyyuu nama matala kanarraa haasa'an dhaga'e malee hanqu qabu maaliif jennaan haajaan koo beekamuu miti hin qabu an beekamuu irraa haajaa. Oromoo kan biyya alaa jirtan Eeshiyaa Awurooppaa Ameerikaa jirtan gaanfa dabarsinaa akka nu yaadattan ijoollee dogoggorreetti akka nu godhisan yaa uummata Oromoo isinoo hojii arrabatti baattu kan malu dhiistanii gargaarti walii walamachuu koo walii cufachuu rakkoof bal'ina ofii alagaatti machuu mee haafuu dhiisaa tokkummaa jabeessaa kana qormisaa kana qorumsisaa.